namoonni persentii 99 ta'an maloota jireenya salphisan kanneen hin fayyadaman. Tokkoffaa qaa'een yookaan xaariyaan mana keessanii yoo baay'ee ol fagaataa ta'ee fi ampooliin badee jijjiiruuf yoo barbaaddan masalaaliin isiniin barbaachisu. Haayilaandii jalqaba bifa kanaan kuttanii booda mukarratti mismaaradhaan qabsiittanii haala argitan kanaan salphaatti jijjiiruu ni dandeessu. Lammaffaa silipperiin keessan tasa akkaataa kanaan yoo isinirraa cite hin gatinaa. Abidda qofaadhaan sirreessuu waan dandeettaniif jalqaba qabduu silipperichaa cinaa isaa abiddaan ho'isaa. Sana booda haala kanaan lafatti yookaan mukatti gadi qabaa. Sabooda salphaatti akkaataa kanaan sirraa. Kudurrii fi mudurrii garagaraa mana keessanii yoo dhiphise kana godhaa. Jalqaba jaarkaanota hamma barbaaddan bifa kanaan kutaa. Achiin duuba funyoodhaan haala kanaan walitti qabsiisaa. Sabooda haala kanaan salphaatti iddoo keessan qusachuu ni dandeessu. Odeeffannoon kun bu'a qabeessa ta'ee yoo argitan fooloo gochuu fi hiriyoota keessanii sheer gochuun dagatinaa. Galatoomaa.